subscribe, like, share. عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتمن خبجمتو تجارة إبراهيم. هيموفلاجيليت مالكتي ورين لا لا. هيموفلاجيليت at its name indicate hemo means a blade jechuudha. Flagellate jechuun ammoo party movement idha fayyadu kan protozoa dha jechuudha. Okay, the blade and the tissue human may be infected by one or several species of flagellate protozoa belonging to family of Tropomostid. Okay, hemoflagellate jechuun blade and the tissue of human may be infected kan infect godhu tissue human dha jechuudha in several species of flagellate. Flagellating maal akka jenne flagellating party protozoa dha kan movement dha fayyadu jenne ammoo as jalatti hemoflagellate kana jalatti jinasi lama jira leishmania fi jinasi trypanosoma ti responsible of disease to man dhukkuba namatti dabarsuudhaaf kan itti gaafataman leishmania fi trypanosoma dha garuu immoo leishmania laallaa jechuudha nuti. Okay, leishmania fiilamiin isaa sarcomastigopora dha. Okay, fiilamiin isaa sarcomastigopora dha. Subfiilamiin isaa immoo mastigopora dha. Kilaasiin isaa immoo Kinetoplastidae dha. Orderiin isaa Tropomastida dha. Faamiliin isaa immoo Tropomastidae yookaan dhaan kan xumuramu kanaadha. Fiichariin isaa immoo general fiichariin leishmania dha jechuudha yookaan hemoflagellate kan specific goonee keessa ilaallu leishmania dha. Fiichariin kun ammoo kan hemoflagellate ti. They live in blade at its name indicate jechuudha. Eessa jiraata? In blade and the tissue of man. Tissue namaa keessa kan jiraatu and the other vertebrate host and in gut of the insect vector. Morma yookaan karaa nyaata isaan irra liqimsanii kanaan gad jennaani achirra kan jiraatu jechuudha. Hemoflagellate kuni member of this family single have a single nucleus. Nucleus qeenxee qaba a kinetoplast and a single flagellum. Flagellum caasa ittiin movement godhudha. Nucleus is round or oval and is situated in a central part of the body. Akkuma namaati gaa'e control all activity of man dha nama keessatti nucleus inni asitti immoo central part of the body dha. Hemoflagellate dha jechuudha. Kinetoplast jechuun fakkii irratti isiniin argisiisa. Deeply staining parabo dura fakkii ilaallee haa deebnu. Parabazaaliinis maal akka ta'e qoy fakkii ilaalla. Nucleusiin kan walakkaa irra jiru kana kun isa kanaadha. Nucleusiin jechuudha central irratti argamu inni. Kan ammoo kan isa keessatti argamu kun ammallee kaarizoom jennaan kaariyoozoom. Okay, parabazaaliin isa kana kun isa asirratti argamu kanaadha. Fakkiin tunoo isiniif galuu dandeessi. Bileeblastiin ammoo bakka xiqqishaan kun yookaan flagellaan kun irraa ka'u jechuudha. Bileebarooplasti jedhanii. Axoneem jechuun ammoo kan achirraa ka'ee osoo gadi hin baane akkana maramee asirra dhaabbatu kun hanga asitti jechuudha. Kammoo asiin deemee akkana mammaramee kun sarfeesii kan haguugee deemu kun membrane yookaan undulating narrow membrane jedhani. Narrow undulating membrane. Kan ammoo asii bee asiin akkanatti deemu kun flagellaadha jechuun caasaa movement isaati jechuudha. Okay, flagellum is thin hair-like structure which originates from Bileeparoblast. Bileeparoblast irraa kan ka'u kanaan flagella jennaan asirraa kaa'u kun olaal. Bileeparoblastiin asirraa inni achirraa kaa'aa jechuudha. Okay, axoneemiin ammoo portion of the flagellum which inside the body of parasite. Inside the inni outside miti. Inside of body parasite. Okay, that extend from the Bileeparoblast to surface of the body is known as axoneem. Okay, achirraa ka'ee kan hanga bakka sanatti hanga undulating membrane dhaabbatu kun axoneem dha jennaan. Surface in the surface dha inni keessatti argama jechuudha. Okay, inside the surface dha. Free flagellum anterior end
transverse on the surface of parasite has a narrow undulating membrane. Narrow yookaan kan surface kan haguugee kan argamu kana narrow undulating membrane jennaan. Okay. Kunneen kan asirraa eegalu kun kaaraakterii heemofilaajileetiiti. Amma dura hin eegalle leishmaniyaa hin eegalle kaaraakteriidha kun all member of the family have similar life cycle. Life cycle wal fakkaataa qaban. Eenyu memberiin of heemofilaajileetiidha kun hundinuu jechuu all. They all require an insect vector and intermediate host. Insect vectorii barbaadanii jechuudha. Isaan hundi sandy flies ta'ee kan biraa inni barbaadanii jechuudha. Multiplication in both the vertebrate and invertebrate host is binary fusion yookaan asexual fusion jechuudha. Asexual jechuun saala indirected jechuudha. Asexual not sexual jechuudha. No sexual life cycle is known jechuun kana jechuun asexual jechuun binary fusion jechuudha. Okay, fakkii isin garsiise. Morphological is structure stage of hemoflagellate. Hemoflagellatein structure afur qaba. Amastigote, promastigote, epimastigote, tropomastigote kana afran qaba jechuudha. Okay, fakkii kanarratti isiniif galte garuu afran kana keessa filaajellaan kun kan hemoflagellateiti. Leishmaniyaan lama qofa qaba. Gabatee kana keessatti ni ilaalla. Amastigote is rounded avoid with external flagellum without flagellum. Asirratti isiniif galtilaan kun aksoneemii reefa asolii jennasanii kan kanatti itti marse kana ala keessa jira malee ala hin jiru jechuu flagellaan. Okay, the nucleus, clintoplast and axial filament can be seen. As keessatti nucleusinis kana kan mul'atu kana jechuudha. Okay, the axoneme extended up to anterior end the cell. Hanga achitti kan dhaabbatu kana irratti kan dhaabbatu kanaan axoneme dha jennaan inni. Kun eenyu keessatti argama? Leishmaniyaa keessatti argama jechuudha. Seen in Trypanosoma cruzi yookaan American trypanosome jechuudha. Leishmania as intracellular form of vertebrate. Intracellular cell keessatti argama jechuudha. Not found in out. Okay, out ittiin argamu jechuudha. Kana jechuun lammaffaan promastigootidha. Student as keessa gaaffiin dhufuu dandeessi. Give me attention. A lanceolate in shape. Shape isaatiillee kana akkana kana lanceolate jennaani. Lanceolate jennaani. Kinetoplast is anterior to the nucleus. Kanarratti eessatti argama inni kinetoplastiin seen in mastigooti jedhanii asirratti immoo anterior irratti argama. Anterior to nucleus. Nucleus dura jechuudha. Nucleusin yoo kana ta'e kanaani jennaa jechuudha. Promastigooti irratti jechuudha. Okay, there is no undulating membrane. Undulating membrane surface kan haguugee argamu san jechuudha. San hin jiru jechuudha. Eenyu irratti? Promastigooti irratti. The infective stage of leishmania found in promastigote. Student, don't forget this one. The infective stage of leishmania is found in promastigote, as well found in insect vector, as well as culture in vitro out jechuudha. Okay, kullal flagellaan out illee bee jechuudha. Kan flagellaa illee ni qabaa jechuudha. Afraffaan immoo epimastigote elongated dheeraadha. Within kinetoplast placed more posteriorly close to and in front of the nucleus. Okay, fakkii irraa yoo ilaaltan isiniif gala. Akkanatti effii qabu kan ala beekuun flagellaa jennaan. Kunillee amma lack of in leishmania. Leishmania keessatti hin argamu. Kunillee promastigooti inni argama. Sadaffaa kun hin argamu jechuudha. Afraffaan tropomastigootidha. Okay, flagellaa ni qabaa jechuudha. Kun in shortly conceptiin isaa jechuudha. It is form which Trypanosoma virusi occur in salivary gland of vector. Vector jechuun isii nama waraantu sanidha. Yookaan cystis flies ta'uu danda'a. Sandy fly illee ta'uu danda'a. Cystis fly jechuun waan akka tiitisa waraanaa san jechuudha. Isin biratti maqaa isaa maal jedhama?
Tsitsis fila jechuun tiitisa waan akka tiitisa waraanaa kan jedhaniin sanii. And Trypanosoma cruzi in midgut of the vector reduvid back yookaan American vector jechuudha. This stage is lack of leishmania. Leishmania keessatti hin argamtu. Afuraffaan immoo trophomastigootidha. Trophomastigoot this is elongated dheertuudha. Shaped in central nucleus. Eessatti argamti? Nucleusin centralitti argama. Kunillee flagellaa ni qaba laal. Flagellaan FIJ kan alatti dheerate kun flagellaadha jechuudha. Okay? The flagellum run alongside flagella ni qaba jechuudha. In shortly, this is infective stage of Trypanosoma found in arthropod vector and in the blade infected vertebrate. Okay, infective stage of Trypanosoma anyway jeeflannoo is qabitu ta'e Trophomastigootidha jechuudha. Okay, Trophomastigoot, the fourth stage of morphological hemoflagellate. Okay, leishmaniaan hin qabu garuu student. Don't miss this point. Gana amma leishmaniasis sen. Leishmaniasis jechuun siisiin xumuraan itti dabalatan sun inflammation of cause of agent disease jechuudha. Leishmaniaadha innis ilaahi leishmaniasis jechuun inflammation cause of the disease jechuudha. Yookaan leishmaniasis species leishmaniasis they are causative agent of leishmaniasis. Okay, obligate intracellular protozoa of the genus of leishmania. Obligate intracellular protozoa. Not out jechuudha laal. Intracellular cellii keessa jira. Protozoa in genus of leishmania. Eenyuun leishmaniasis jechuudha. Okay. They were named after kun seenaadha. First described in London. Londonitti described to kan qoratame. They are reproduced by longitudinal binary fusion. Reefoo kam jennee gaa'ee flagellate hemoflagellate jedhatti. Sexual isaanii wal fakkaata jennee binary fusion jechuun immoo asexual jenneeni. Kanaafuu asexual yookaan binary fusion akka bakteeriyaa saniin wal horanii jechuudha. Biological insect vector as intermediate host insect vector yookaan success flight ta'uu danda'a kuni intermediate host dha jechuudha. Human are definitive host. Human kakkareet godhusan jechuudha. Haadhoon definitive hostiin human dha jechuudha. Okay. The species morphologically indistinguishable addaan hin baatu jechuudha. But akka addaan baba'uu jennu can be differentiated yookaan addaan baba'uu danda'a on the basis of the clinical feature. Feature isaa irra dhaabbattee geographical distribution isaa fi eessatti akka argamudha irra dhaabbattee serological test antibody isaa test gootee gargar baasuu dandeessaa jechuudha. Generally human infection is caused by about 21 of 13 species infected mammal. These include Leishmania donovadi complex. Kanneen jala maaltu jira? Leishmania donovadi, Leishmania infantum, Leishmania chagasi, Leishmania mexicana. Kun maqaadha. Maqaa rakkoon qabu bakka isaatiin kan hundaa'edha. Fakkeenya mexicana Mexicotti argamaa fi Leishmania mexicana complex. Isa jala immoo Leishmania mexicana jira. Leishmania amazonensis amazonitti kan argamu jechuudha. Leishmania venezuelensis kunillee maquma rakkoon qabu. Leishmania bilharziasis complex, Leishmania bilharziasis, Leishmania peruvina kunillee maquma biyyaatiin kan mugga'e. Leishmania guinesis complex, guinesis and panamesis kunneen parasitoota maqaa biyyaatiin muggafamedha. Leishmania reef kam jenne Leishmania is clinically differentiated but morphologically indistinguishable. Garuu amma clinically classified visceral leishmaniasis. Leishmania clinically classified jechuun depend on common site of infection jechuudha. Bakka afuritti qoodama clinically jechuudha yookaan site of infection irratti jechuudha kan hundaa'e. Tokkoffaan visceralidha. Visceral leishmania jechuun external part of leishmania kan argamu jechuudha. External part of body jechuudha. Lammaffaan cutaneousidha. Cutaneousin depend on cutaneous site jechuudha. Clear? Sadaffaan mucocutaneousidha. Depend on mucosa jechuudha. Mucosa irratti hundaa'ee bakka mucosaan jiru funyaan fa'aa afaan fa'aa kana kanatti
kan leeshmaaniyaa dhuftu san jechuudha. Afuraffaan diffused cutaneous jechuun diffused jechuun all over all obligate body organ jechuudha. Qaama hunda mataadhaan gama miilaatti kan itti ba'u diffused jennaan. Okay. In Ethiopia, 4 species of Leishmania are found, namely Leishmania ethiopica, Leishmania major, Leishmania tropica, Leishmania donovani. For afran kun Ethiopia has tergamani jechuudha. Okay. In Ethiopia, Leishmania donovani is causative agent of visceral leishmaniasis. Clinically, bakka afur qonnenne Leishmania donovani visceral leishmaniasis jechuudha. Cutaneous leishmaniasis immoo in caused by 3 parasites: Leishmania ethiopica, Leishmania major, Leishmania tropica. Kun eenyu cutaneous yookaan skin irratti kan dhiibbaa sargeessuu dandeessu jechuudha. Okay. Morphological of Leishmania species. First, promastigote refuga kam jenne hemoflagellating morphology afur qabenne centra lama qofaatu Leishmania keessatti argaman. Tokkoffaan promastigote dha fi amastigote dha. Promastigote elongated with flagella. Flagella haqdha qaba, elongated dheeraadha. Occur in extracellularly in insect. Flagellan sani extracellularly cell alaba, insect cell ala midgut of artificial culture media. Not only this one, but also increase with motile. Maaliif flagella qabaatenna nama socho'aa jechuudha. Flagella maaliif fayyada? Socho'uuf isa fayyada jechuudha. Okay. Amastigotiin ammoo non motile because this is not have flagella. Okay. It is round. Round jechuun maali? Circle akka circleitti kan maramee ta'u jechuudha. Occur intracellulary. Intracellulary jira malee extracellularly flagella hin jiru jechuudha. Kanaafuu socho'uu hin danda'u non motile dha jechuudha. Okay. Karaan ittiin daddarbu transmission and life cycle. Common mode of transmission isaa fakkeenyaaf bite of infected female sandifly yookaan waan akka tiitis waraanaa tiiticha akka tiitis waraanaa fakkaatu saniin kan si hiddu jechuudha. General Philebothomaus in old world. Old world jechuun North Africa faa Asia faa dhaatu old world dha. Biyyoota guddina irra jiran jechuudha. New world jechuun immoo kan guddatte jechuudha. Awurooppaa naatoo faa. Okay. Lusomia in new world. New world yookaan biyyoota guddatte keessatti kan argamudha. Kanaaf common mode of transmission isaa maali? Bite jechuudha. Hiddamuu in female bite jechuun si hidduu jechuudha yookaan si waraanudha. Si waraanuu sanii kan daddarbu jechuudha Leishmania kun. Uncommon kan namarraalee commonidha. Uncommon jechuun immoo mode of transmission congenital transmission mother to child jechuudha. Mother to fetus yookaan daa'ima yeroo deessuun kan daddarbu blood transfusion dhiiga walii daddabarsuudhaan dhiiga waggaa walii gumaachise osoo cheekin godhin jechuudha. Leishmania kana ni qabamu qabattee osoo cheekin godhin yoo walii daddabarsite kan daddarbu jechuudha. Rarely in collation of culture amma asirratti gaa important notiin kan isin dagachuu hin qabne infective stage fi diagnostic stage dha. Infective stage promastigote dha. Promastigotiin caasaa morphology Leishmania jechuudha. Diagnostic jechuun immoo kan investigator godhu amastigote dha jechuudha. Amastigotiin maal jenne asii olitti kan dabarsine jechuudha. Non motile dha jenne. Okay. Definitive hostiin ammoo haadhoon jechuudha. Humanidha. Intermediate hostiin jechuun sandifly yookaan genus of Philebothomaus jechuudha. Old world irratti jechuudha. Okay. Cutaneous leishmaniasis ilaalama. Cutaneous leishmaniasis. Cutaneous leishmaniasis jechuun morphologically afran keessaa tokko jechuudha. Okay. Asirraa kan paartituu irratti waliin ilaalu ta'a. Arraafasuma dhaabnaa yeroo akkanutti hin dheeranne chaanaalii kana subscribe godha. Telegrama linkii description jala isin qaa Jaalataa Ibrahim kan jedhu join godhadha. Information waa'ee fayyaa baay'ee jira ni argattu. Chaanaalii kana waliin haa guddifnu.
afaan oromoo kana haa waliin babal'ifnu afaan saba guddaa afaan addunyaa haa waliin haa goonu kun dhaadannoo keenya jabaadha.